maraatoonii Paaris koorsiin sabaayyool Taatuun kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaa'uu miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa har'a irratti yaada hawaasaa gara sooshaal miidiyaatiin arganne fuunee simbira gennaanis qopheessaan sagantichaa falmataa roorrooti. Warroonni kallattiilee adda addaatiin sagantaa keenya hordofaa jirtan kallattii adda addaatiin yaadota adda addaa gara madda walaa'uu YouTube chaanaliitii fi akkasuma gara TikTok keenyaatiin yaadota adda addaa nuuf arjoomaa artan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Waa'ee siifan irratti daandiin biyya Hoolaand kallattii adda addaatiin daandiin baaburaa daandiin konkolaataa daandiilee gurguddaa biyyattii keessatti suuraa isiitiin miidhaganii jiran. Gootummaa isiitti Awurooppaan amantee jirti. Addunyaan dinqisiifattee mucayyoo akkamtu dhufe jaarraa kana keessa waggaa 72 seenaa waggaa 72 keessatti yeroo jalqabaaf siifannaa san intalti Oromoo lammii Itoophiyaa taate har'an tan ammoo roorroon kaleessa wanti beeku qabnu yoo jiraate mucattiin tun jaalattee biyyaan baane kaleessa gaafa wayyaane keessatti ijoolleen Oromoo hedduun beekan Oromoo hedduun hayyuun Oromoo hedduun biyya keessatti cunqurfamaa ture warra biyyaa baan keessaa isiin takka jechaadha siifana sana kana beekuu danda'u qabna jechaadha carraa argattee deemteetiin nama meeqattu biyyaa ba'ee kaayoo isaa irraanfatee nama meeqa biyyaa ba'ee dargaggeessi meeqaa kaayoo isaa irraanfatee mucayyoon tun akka dubartiitti kabajaa argachuun mala jechaadha kabajaa qabaachuun mala jechaadha. Kaayoo isin irraanfanne rakkoo gurguddaa kooligaltummaa keessa jiraachaa eenyummaa isii osoo hin jijjiirin yeroo sanitti saba isiitiif sagalee ta'atiin ammantan ammoo wanti argaa jirru waa'ee dhimma wantoota siyaasaa dubbachaa jirtu hojii isii akka gaariitti atileetiksii irratti hojjechaa jirti kuni jabinna isii keessaas tokko jechaadha keessaayyuu Oromoon akka Oromootti wanti beekuu qabnu jabinna isii kanarraa dubbachuu danda'u qabna jechaadha mucayyoon tuni dhuguma dubbachuu kan biyyaa si baase yeroo sanitti jechaadha kan isii biyyaa baase yeroo sarriitti teera turee fi gidirsa ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin irra turettu biyya abbaa isiitii irraa baase jechaadha. Kanaaf wanti qeeqamtuuf tokkollee jiraachuun qabu jechaadha. Keessaa yoo atileet siifan wanti beekuu qabnu mucayyoo jabduu ta'uu isii. Mucayyoo jabduu ta'uu isii amannee furachuu qabna. Amannee furachuu qabna jechaadha. Kan ammootu leenjistoonni garee federaal atileetiksii Itoophiyaa walumaa galatti leenjistoonni namoota akkisiisan fiduu yaala namoota akkisiisan jaarraa kana keessatti argachuun ni ulfaata. Jaarraa kana keessatti wal dorgommii warroonni silaa yaalii gurguddaa argataa turan shaakalli gurguddaa argatan moo'achuu hin dandeenye. Moo'achuu qofaa miti sa'aatii rikaardii olompikii cabsitee fidde intala Oromooti. Lammii Itoophiyaati. Bordeebitee biyya keenya irratti investimentii adda addaa dalaguu dandeetti. Qabeenya adda addaa biyya keenya gochuu dandeessi. Kanaaf mana barnoota adda addaa ijaaruu dandeessi. Osoo Keeniyaan mo'attee osoo warri adii warri weestarni mo'attee wal dhiibaniiti osoo isin mo'attee booda warroonni adiin osoo mo'ate akkam dubbachuu dandeenya hin dubbannu maaliif rakkoo ta'e xixiqqoo tana guddisna. Siifoon erga jijjiiramni biyyatti dhufee miti kan biyyaa baateetiin biyya ormaatii fiiguu jalqabde. Gaafa roorroon akkam jabduudha gaafa Oromoon akka Oromootti taalentii qabuun dandeettii qabuun gabbayee mul'achuu hin dandeenye keessatti biyyaa baate. Waggaa 10 dura waggaa 12 dura jecha nama yeroo dheeraa atileetota keenya jajjaboo wajjin Xurunesh Dibaabaa Ganzabee Dibaabaa maatii warra Dibaabaa argitee kan guutuu isaanii ijoollee xixiqqoo irraa jalqabee gurguddoo irraa jalqabee wajjin fiigaa turan wal kabajanii waliin deemaa turan dorgommii adda addaa irratti mo'attee jirti mo'atamtee turte Xurunesh wajjin darbii gurguddaa turan morkii gurguddaa geggeessaa turan guyyaa tokko wanti tokko isaan jidduutti uumamne jecha har'a ammoo shiira diinaatu keessa jira shiira namoota adda addaatu jira. Leenjistoonni garee biyyaalessi Itoophiyaa cimina isirraa dubbatan malee hammeenyummaa isirraan dubbanne jecha. Namoonni tokko ammoo ajandaa waan kana godhatanii gabbanii yeroo dubbatan wanti akkasii nama dhukkubsachaadha. Yeroo miidiyaaleen addunyaa she come from Ethiopia jechaa jiran addunyaan marti mucayyoon tun dhalattuu lammii Itoophiyaa kan taate rifiujiidhaan yookaan akka baqattummaatti biyya Hoolaanditti galte ispoortiidhaan milkooftee lammii biyya sanii taateetiin har'an tana kun lammummaas argattee jirti. Maatii isiifis lammummaan kennamee jira jechaadha. Kabajaa argattee jirti jechaadha. Kabajaa argattee jirti. Daandiin baaburaa irraa jalqabee daandiin konkolaataa daandiin biyyattii keessatti buufanni adda addaa kallattii adda addaatiin suuraa isiitiin miidhagee jira jechaadha. Kana jechaan jabinna. Wanti ajaa'ibsiisu lammii mufeete haa taatu jajjabinna nama saniitiin jechaadha. Atileetii akkamiiti? Mucayyoon tun atileetii akkamiiti? Jinnii irraa dubbachuu danda'u qabna jechaadha. Barda nama hedduu maaraatoonii fiigeetiin dhaabee jira jechaadha. Maaliif? Fakka kiiloomeetira 42 baay'ee dadhabsiisoodha. Baay'ee ulfaataadha. Qilleensi dorgommii san keessa gataa turan. Tigist Asaffaa dubbachaa turte. Qilleensa baay'ee ho'aa ture. Qilleensa ho'aa san keessatti kiiloomeetira 42
jiddu galeessummaan torbaan tokko keessatti kiiloomeetira 5 yeroo 2 fiigdee 10 fiigdee xumurra maaraatoon irra dhufte mucayyoon tun jechaan. Isiin nama akkamiiti jennee yeroo dinqisifachuu qabnutti quba itti qabnee qeequun sirrii miti jechaadha. Quba itti qabnee keessaayyuu miidiyaa kan jedhaman kan akka miidiyaa BBC fa'aa argaan ture. Akka nam tokkotti koomentii isaan barreessaa turan. Garuu booda irratti erga wanti sirraa'een boodatti koreen olompikii biyya Firaansitti mucayyoon tun rakkoo wayitoo akka hin qabne dogoggorri dalagames erga yaalamee xumuramee milkaa'een boodatti yaada poozitiivii deebi'aa turan. Jalqaba irratti garaagarummaa atileetota Oromoo jidduutti uumaa turan jechaadha. Lamaan isaaniitu ijoollee Oromooti. Yoo irraa dubbachuus barbaayise koreen federeeshinii siifaniif tigistiin jidduutti hanqina teeknikaa uumameen qorachaa jira jedhanii miidiyaaleen Oromoo dubbatan gaarii. Miidiyaan namni hedduun deeggaru, miidiyaan namni hedduun hordofu akka BBC fa'aa barreeffama jalqaba irratti barreessan keessatti saayidii tokko qabachuudhaan barreessaa turan jechaadha. Akka miti ta'a Oromoo jidduutti. Siifan intala eenyuti? Tigist eenyuti? Amaanee badhaasoo eenyuti? Jara mo'atte caalaa mootu wanni nama ajaa'ibsiisu hojii Amaanee badhaasoo dalagaa turte, tiim work irratti isin hojjechaa turte eenyuyyuu kaaluu hin dandeenye jechaadha. Akka isaan milkaa'aniif sababii gurguddaan Amaanee badhaasoo yoo jenne dhugaa lafa jirtu jechaadha. She's world champion. Championii addunyaa turte mucayyoon sun jechaadha. Keeniyaa ofirraa kutuudhaaf, Keeniyaa ofirraa hambisuudhaaf iddoolee tabbaa irratti ispiidii baalaansi gochuudhaan, team concentration gochuudhaan bakka saffisaan isaan deemanitti fuuldura baateetiin concentrate gochaa turte jechaadha. That is teamwork. Teamwork irratti namoonni hojjechaa turan akka Amaanee badhaasofaatti sadarkaa 5ffaan baatee jechaadha. Daqiiqaa kiiloomeetira 39 erga deemteen boodatti duubatti harkifachaa dhufte jechaadha. Hojiin isin dalagaa turte sunu hojii galateeffatamuu qabu jechuudha. Namoota akkas isaan galateeffachuu qabna jechuudha. Siifan akkas taate tigistiin dhiibde, tigisti siifan hin dhiibde. Dhugaan jirtus bayee jirte jechaadha. Nama laaleef, nama ija ispoortiitiin laaleen, nama dafqa isaan dafqaniin laaleen gara tokko osoo hin qabin, gara ebaloo osoo hin qabin yoo laalte dhugaan jirtu bayee jirte jechaadha. Kana sanyii wanni jedhanii walitti hin jiru jechaadha. Eenyu dura dhiibee kan jiru viidiyoon hin jira. Viidiyoo san laaluu dandeenya jechaadha. Irra deebineetti laaluu qabna jechaadha. Kunis ta'e sun isaan lamaanuu ijoollee Oromooti. Siifoon jaalattee biyya ormaatiif hin fiine, carraa yeroo sanittu biyyaa isii baase, sirna yeroo sanittu biyyaa isii baase, isii qofaa miti beekaan hedduun bahee jira. Wallaalaan hedduun biyyaa bahee jira. Rakkoo adda addaatiin, rakkoo siyaasaa ta'uu danda'a, rakkoo dinagdee ta'uu danda'a, rakkoo hubannoo dhabiinsaan biyyarraa bahuu danda'a. Rakkoo saniin biyyaa baatee jirti. Biyya ormaa deemtee harka hin kennine dalagdee ittiin milkooftee jirti. Intala jabduu Afrikaati. Oromoo qofaa miti yookaan Itoophiyaa qofaa miti. Kan akkasitti beekuu danda'u qabna jechaadha. Namoonni hayyoota jedhaniin namoonni kaleessa biyya san turee koligaltummaa keessa ture har'a isii qeeqa. Biyya deebi'ee jechaadha. What does mean? Bara osoo biyyaafillee deebitee bara ana caalaa si caalaa nama waa hojjechuu danda'u. Osoo biyyaafillee deebitee yaamichi akkuma daraartu tulluu faati gatanii gara peejiitiin barreessanii bor akka biyya keetiif fiidu jedhamee yaamichi godhameef san osoo yaamichi godhameef biyya deebitee anaaf si caalaa faayidaa biyyaatiif buufti. Fiigicha qofaanii miti. Dinagdee qabduun, taalentii qabduun ijoollee hedduu kaakisii baasuu dandeessi. Ekspiriyaansii dheeraa qabdi, muuxannoo qabdi. Muuxannoo qabaachuus immoo agarsiiftee jirti. Guyyaa kaleessa maaratoon irratti si'aayinni isin mul'isaa turte fageenya irra turte baay'ee haga kiiloomeetira 25, kiiloomeetira 30 fageenya irra turte. Lakkoofsa 22, 23 akkasirra turte. Dhawaataan jijjiiraa dhufte jechaadha. Time termination gataati. Dhawaataan. Himmooti namni si eege tokko hin jiru jechaadha. Erga kiiloomeetira 33 geet miira mo'achuutu nan dhagame jechaadha. Kiiloomeetira 33 hoggaan ga'u hafuura miidiyaaliyaatu nan dhaye, hafuura warqeetu nan dhaye jechaa turte jechaadha. Miira mo'annaa, confidence, onnee elgaddaas dubbachaa ture. Onnee qabaachuudha. Fiiguu qofaa miti. Taayimii qabanii qofaa miti. Onnee qabaachuu yeroo tokko onnee barbaachisa. Intalti intala Oromooti onnee qabdi. Kanaaf bar Oromoon onnee qaba kan jennu lafaa kaaneeti miti. Argaa turre miti isaan kaawwan bar 5,000 irratti maaltu nu qunname, 10,000 irratti maaltu nu qunname dubartootaan. Bakka silaa cabsanii bayanitti dubaddachaa turan jechaadha. Amaanee Badhaasoo akkasuma Tigist Asaffaa ijoollee jajjaba qilleensa biyya Firaans guyyaa kaleessa ho'a ture. Dandamatanii teamwork irratti dalagan misteeka xumura irratti mo'achuuf mo'atamuun ni jira. Haalli isaan itti dhufan teamworkiin isaanii abdii guddaa nu toree jira, nu gammachiisee jira. Deeggartoota ispoortii deeggaran iji ispoortiitiin warroota laalan warroota argitee coophoo
sanyummaa sammuu keessaan qabneen hoggaa lallaman ijoolleen sun miira Afrikaanota hedduu gammachiisee jiraachaa. The are Ethiopians jechaan ture. Teamworkiin isaanii organized kan ta'e jechaadha. Dhala namaatiin dadhaban dhukkubsachuu jira. Qaamni kee waan adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin kuttee ba'u jira. Guyyaan immoo guyyaa baay'ee ho'a qilleensa ho'aa ture Faransa. Isaan haasaa turan jechaadha. Kanaaf namatti murteessuun barbaachisaa miti. Siifan immoo gootitti Oromoodhaa. Kadacheen si komandoo Oromoof kennite biyya Itoophiyaatiif kennite Afrikaaf kennite addunyaatiif kennite har'a beekamtii intala Oromoo takka bar homofellee ta'u lammii Itoophiyaa jedhamti. Citizen amman tanatti argattee jirti. Citizen illee taatu dhiigalattiinsa ilmaan Oromoo qabdi. Intala teenna. Tigistiifisin ija bitaatiif mirgaati. Siifoon bor biyyaaf deebuun mala. Warroonni immoo yeroo hundaa carraa argameen garaagarummaa ilmaan Oromoo jidduutti uumuuf deemtan. Of ilaalaa isiniin jenna. Mee jidduun viidiyoo kan laallee walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jedha. Asaffaa dorgommii Paaris Oloompikiitiin meetii Itoophiyaaf argamsiisteetta. Baga gammadde. Baga hojjumaan gammadne eebbo. Egaa kun beekamu dorgommii maaraatoonii Paaris. Asaffaa dorgommii Paaris Oloompikiitiin meetii Itoophiyaaf argamsiisteetta. Baga gammadde. Baga hojjumaan gammadne eebbo. Egaa kun beekamu dorgommii maaraatoonii Paaris koorsiinsa baay'ee ulfaataadha. Kana dandamattanii atileetota Itoophiyaa afaan wal gargaartanii dorgommii kanaan meetii argamsiisteetta. Mee haala isaanitti ibsi akkamitti ture dorgommichi akka maal fakkaataa ture? Eebbo dorgommiin yaa'u ulfaataa ture garuu koorsiin isaayyuu nutti ulfaanneeyyuudha. Haala qilleensaatti baay'ee ho'aayyuudha. Isa nutti ulfaate. ያው ዋቀፍ ገለናተው እንግዲህ ባኔር hojiin garee teamworkiin sin hojjetan baay'ee jajjabeessaa ture mees waa'ee sanatti bishaanis walitti kennaa turtan hojiin garee kaleessa baay'ee shaggaa ture wal jajjabeessinaa bishaan waliif kennaa ture shaggaa ture shaggaadha bu'ee amaaneenis akkasumas magartuunis baay'ee damdamachaa turan dhumarratti garuu tigistii fi siifan wajjiniin morkiin ture maal fakkaataa ture wal dhiibaa akkas siifanis yeroo si dhibdu argaa turreeti akkamitti ilaaltan? Yaa'u finishingi irra gaanye. Galatti wanti jechuun barbaadu siifanis intala Oromooti. Tigistis intala Oromooti. Kanarratti walii galuu danda'u qabna. Ijoollee Oromooti. Isaan lamaanuu. Kanarratti dhaloonni har'aa walii galuu qabaa jedhama Doolaawun jechaadha. Kana wal nu galchiisa. Warri daldala adda addaatiif jaalala akka waan isii caalaa yookaan biyya Itoophiyaa jaalattu of gootan of qusadhaa. Tarii si caalaa jaalatti ta'a biyya Itoophiyaa. Si caalaa jaalachuus dandeessi. Namni ispoortii jaalala biyya ofii ni beeka. Ijoolleen obbolawwan Afrikaa Premier League England keessa taphatan, La Liga keessa taphatan, Bundesliga keessa taphatan. Yeroo hedduu jaalala biyya isaanii sirriitti beekan jechaadha. Barreeffamoota adda addaa argaa jira jechaadha. Warri ispoortiidha keessaayyuu biyya ormaatiif yeroo ispoortii dalagan ni beekan nu caalaa beekan jechaadha. Waan adda addaatu isaan mudata. Jechoota adda addaa akkuma namni gaariin jiru namni badaan jira. Yoo arriif ijoo sin jee bar jecha baay'ee mataa si dhukkubsu. Ati baqattuudha yoo jedheen haga si bar. Biyya ofii yaadata namni gaafsan jechaadha. Na caalaa mi'aa biyyaa beekti. Si caalaa mi'aa biyyaa beekti. Warra biyya keessa taa'eetiin waa'ee ishee qeequ caalaa waa'ee biyya si caalaa mararfachuu dandeesse jechaadha. Garuu ammoo gaafa mul'anni si guute, viijinni si guuteef namni mul'ata qabaa mul'anni si sun guuteef milkaa'eef kara biyya isiitti deebuu dandeesse jechaadha. Waan argatte kara biyyaatti deebistee investimentii adda addaa gochuu dandeessi. Kanaaf garaagarummaa yeroo kamiyyuu Oromoo jiddu taa dhiphisnu
ilaalcha pozitiivii haa qabaannu sabummaa jidduutti illee Oromoon hammataa akkuma jedhan san amman tanas Oromoon kan jechaa jiru ijoolleen teenna jechaa jira jecha namoota tokko tokkotti yeroo hundumaa ajandaa siyaasaa ajandaa beekamtii ittiin horachuu nam tokko jaalatanii tokko garas dhiibu wantoonni akkasii sun mul'ata jecha sun nama hin baasu darbee jira barri akkasiisu darbee jira hin barbaachisus hin gurguramu yaada gurguramuu miti yaada gurguramuu miti dhibbaan dhibbatti kana beeka yaadni gurguramuu yaada kanaa miti Oromoon yaada akkasii hin bitatu namoonni buqqee tana keessaa waa qaban yaada akkasii kana hin bitatan yaadni Oromoof Oromiyaa fayyadu gita pozitiivii ta'een gita biyyummaa qabuun bifa haqummaa qabuun rakkoo argamtes gita tokkoon saayidii tokko qabachuun osoo hin taane saayidii tokko irratti hirkachuun osoo hin taane gita tokko yoo laallame Oromoon yaada san furachuu danda'a jechaadha. Kanaaf har'an tanaas siifan akkuma argaa jirrutti biyya Hoolaandii keessatti daandiileen gurguddaan biyyattiin qabdu iddoolee hawwat turistiif ta'an iddoolee addatti poostariin isii kaayamaa jira jechaadha. Seenaa dalagde waan biraatii miti seenaa guddaa dalagde jechaadha. Kiiloomeetira 62 fiiguu jechaan it's not easy baay'ee ulfaataadha. Kanumaanuu kabajaa qabaachuuf mala jechaadha. Barra kufaniillee cabuun ni jira waa hedduu jira misteeka xixiqqoodhaaf yeroo hundumaa waan guddaa san irraa fachuun qaba. Jabinni isii irraa yoo dubbanne maal rakkoo qaba? Jabinnuma isii irraa biyya feete fa'aa fiigduu intala Oromooti. Feetu Ameerikaa fa'aa fiigdu, feetu UK fa'aa fiigdu intala Oromooti. Namoonni hedduun inumaayyuu sadarkaa warqeen akka isirraa fudhatamee akkasi barreessaa turan jechaadha. Warqeen siifan irraa fudhatamee baluuf kennamaa jira, tigistiif kennamaa jira yookaan akkas barreeffamoonni akkasii mul'achaa turan jechaadha. Shame on you guys. Siimiti kaameraa gurguddaa qabdi biyyattiin. Kaameraa xixiqqaa qabdi biyyattiin. Kaameraa isin argine qabdi biyyattiin. Xiinsammuudhaan nu caalaa warra fagaate. Hin beekan sirriitti isaanuu yaadan kennine ati kaameraa kamiin argitee biyya keessa teessee yookaan biyya biraa teessee waa'ee jiraa dubbachuu dandeessa. Xiinxaluu dandeessa. Akkamitti ijoollee Oromoo jidduutti ammoo xiinxala maasii barbaachise. Ijoolleen kenna lamaanuu sadarkaa keessa galuun nu gammachiisuu danda'u qabachaadha. Tokkoffaas yoo baate lammaffaas yoo baate ijoollee Oromooti. Akkasittiin beekan jechaadha. Yaada akkasiisantu gabaa nurraa qaba. Siifoon tokkoffaa baatus tigista lammaffaa baatus ijoollee Oromooti. Yoo jarri jireenya ofii mo'atan yoo jarri argiteetiin dorgomtoota isaanii lammiilee biyyaa biroo mo'atanii tokkoffaa sadaffaa duraa duuban rakkoo qabu. Walumaa galatti siifan kan biyyaa baate bara 2015 16 osoo hin taane gaafa argitee maaster pilaanii dura biyyaa baate mucayyoon tun jechaadha. Gaafa argitee rakkoon gurguddaan Oromoo fi Oromiyaa irratti gahaa ture ijoollee Oromoo irratti geeffamaa ture nama roorroo san diddee biyya ormaatiif fiige malee gaafa sanillee akka baqattuutti deemtee kaayosii irratti cimtee hojjatte milkoofte foon itti fixattee lafetti deebitee argaa jirtanii kaayosii saniif jechaadha. Nama kaayoo qabu ta'uu isii irraa arguu dandeenya jechaadha. Waggaa darbe dubbachaa turte gaafa Riyoo Jeneeroo irratti Olompik irratti fiigaa turtes dubbachaa turte of duratti maaratoonii fiigee mo'adha jechaa turte itti milkooftee jirti hojjattee ammootu garsiiftee jirti waan dhiirri dadhabe dhiirattis garsiiftee jirti jechaadha. Kuni cimina isiirraa dubbachuu danda'u qabna. Cimina isiin qabdu keessaa kana tokko jechaadha. Kanaafuu waan hundaafuu warroonni hordofaa turtan warroonni isin mufachiifne yoo jiran hundi keessanuu dhiifama nu godhaa. Yaada keessatti yoo walitti buune dhiifama nu godhaa. Walumaa galatti ijoolleen Oromoo mo'achuun isaanii anaaf gammachuudha. Madda walaabuuf gammachuudha. Siifoon intala Oromooti, Tigist Asaffaa intala Oromooti. Akkasittiin beekachaadha. Kanaaf hunda isaaniitiifuu Rabbi umrii haa dheeressu. Tigist Asaffaa of duratti abdii guddaa sirra qabna. Hanqina teeknikaa xumurarsi qunname waan fooyyeffachuu dandeessu osoo akka danda'ameen Amaane Badhaasoo wal waamtanii sadarkaa keessa galtanii natti tola. Baay'ee si wajjin deemaa turte. Amaane ammoo of duratti jabaattee sadarkaa keessa akka galtu abdiin qaba. Dhaabbanni kee hedduu namatti tola. Poozishiniin ati ittiin liid gataa turte ciminni kee waan hundaa jechaadha. Milkaa'insa ijoollee teennaatiif walumaa galatti jechaadha. Namni shoora guddaa taphachaa ture yoo jiraate Amaane Badhaasooti. Amaane Badhaasoo she's a hero. Dhuguma dubbachuuf fiigicha kaleessa dorgommii kaleessaa irratti namni fuuldura dhaabbatee atileetota biyyoota biroo ispiidii isaan deemanii baalaansii gochuudhaan ispiidii ijoollee keenyaa irratti madaalchiftee namni liid gataa ture Amaane Badhaasooti jechaadha. Harkas dhugaa dubbachuuf galata mulfaan jabaadhu borammoota si arguu qabna inshaallah. Kanuma isiniin jedhaa galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif.